Abboomamuu jechuun haadhaas abbaas hangafaas xinnoos kabajuu jechuudha. Kanaaf galgala maatii keenya kana nu barsiisanii akkasumas taasee nama kabajuu fi gurguddoota keenya namoota gurguddaa kabajuu namoota gurguddaa waan isaan jiran dhaga'uu fi abboomamuu akkasuma nu barsiisan. Kanaaf amma waldaa keessatti waan barsiisa keenya waan nu barsiisanii deemnee barannaa jechuudha. Hiyyee Harama geemii tokko taphachuu qabna. Abbaa keenyas waa tokko bichisiisuu qabna mini. Geemii haaraan tokko dhufeera isa buusan danda'u. Fi ammas diraamaa tokko arganeera miti. Fi bakka isa baranna kun geemii kanaa fi kanaa jechuudha haaraan tokko dhufeera. Caamaa moo saqaleessa sitti agarsiisa argitee jirta mini? Akka inni itti bareedu doolaarii 500 bakka bichisiifna. Isa bichisanna boora bichisanna. Kali torbee darbe waaqayyo jaalala akka ta'e churchitti barannee ture. Maatiin keenya illee baay'ee mana keessatti yoo nu barsiisu baanallee waan churchitti baranne sirriitti qabanne yeroo gaafatamu sirriitti deebisuu qabna. Waaqayyo si akkanas nu gargaaraa jira. Maatiin keenya sammuu hunda isaaniitti nu gargaaraa jiru. Isaaf immoo waaqayyo nu guutaa qophaa'uma churchidha. Just a joke. Okay, dorm second. Sarara garam takini gad qabani waaqayyo gooftaa sagalateeffannaa maqaa kee biiftuu galanni guddaan siif haa ta'u. Har'a yaa waaqayyo barumsa barachuudhaaf dubbii kee hubachuudhaaf lafa kana jirra. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Kan nama barsiisu hafuura keetii, kan nama hubachiisu ayyaana keetii. Maqaa Yesuusiin ayyaanni kee nuuf haa dhufu. Maqaa Yesuusiin ameen. Akkuma beekamu torbee darbee barumsa baranneerra. Barumsa baranne sana yaadachuu qabdu mitiire? Waa'ee maalii baranne? Waa'ee jaalalaa. Waa'ee jaalalaa. Akka ta'e. Waaqayyo jaalala akka ta'e. Waa'ee kubbaa baranne. Manati calluma ittiin haasa'in qaba. Waa'ee Arsenaalii fi Sonu barsiise mini? isa baranne. Arsenaalii fi Arsenaalii fi naatigaa akkam ta'uu jettee nu barsiisu. Ammas waa'ee kubbaa fi waa'ee makiinaa araabee tokko isa baranne. Waa'ee kanaa barannee jira. Naamusa qabaadhaa ishee. As teessanii waan isin gootan sirrii miti bilbila keessan fedha. As kan nuufnu dubbii waaqayyo barachuu fedha malee waa'ee kubbaa waan biraa haasa'u miti. Of eeggadhaa ishee. Har'a waa'ee abboommii barannaa jechuudha. Akkuma kanaan dura beektanii abboommii kurnantu jiramti. Abboommii kurnan jiran sana keessaa mul'inatti abboommi. Ishee haadhaaf abbaa kabajuu ishee. Arkadaşlar, neşe. Ada apa kalau tu? Satu di suara arkadaşlar. Di sini. Mal? Abboommi maali? Abboommi? Maalidha abboommi? Maalidha? Beektan? Har'a dhageenya. Sijjammar waan isin gochaa jirtan sirrii miti torbee warra keessan fidan naftu gadi ba'a. Deema. Kortuun baana.
Torbee qophii badhaasaa qabna barattoonni mana barumsaa kan idilees asittis qabxii gaarii galmeessitan badhaasa waan qabdaniif maatii keessan fiddanii dhuftuu qophii addaadhaa har'aaf barumsa keenya asuma irratti xumurreetaa deema. Har'a badhaasni jira. Barsiisota keenya kan nu barsiisanii badhaasa nu kennuuf jedhu waaqa galateeffannaa jechuudha. Maatii keenyas barsiisota keenyas waldaasaas kan jiru baay'ee galateeffachuu barbaanna. Anis badhaasa hin qabu har'a waa'ee waaqayyoo barannee badhaasa eenyu akka badhaasa nu ilaalla gochuuti. Badhaasa keenya fudhanna. Guyyaa badhaasaati kunoo waaqayyoo salaan nu gargaaree warra badhaafamuutti nu dabalee jira. Waaqayyo lafaatii keenya lafatti hin buusne gargaaree asii nu ga'ee jira. Maatii keenyallee hanga humna isaaniitti baay'ee nu gargaaraa turanii har'a badhaasa keenya waan argannuuf baay'ee nu. Har'a badhaasa maaltu jira? Aboo maalan beekani? Badhaasa ta'uu dhabu. Maalidhaan badhaasadha? Badhaasa moo maaladhani waan tokko jedhanii baadha. Akkasaan qo'inante ilaallatti Ilaala. kottaa ilaala. Isii yaada gubbaan jirti. Eegaa. Yoon ganne ilaala. Amma baane galla kan qote. Kottume manaas na rakkiftate kottumes kan na waamsisu yoosii mana keessaa Uffata dadhabee turre fi ture wayyaa ture. guyyaa sanbata kee namaan boqochuun barbaada malee ani kurnoo yoo ta'e kaffalaan jira. Akkamiif kan isaan na waaman na waamsisan? Ijoollee kun seeraan guddisaan jira maaliif akka isaan nu waaman garuu hin beeku. Maaliif seeraan guddisaan jiru? Eenyutu na ol guddisaa jira? Waan ishee barbaadu dhorkadheen beeku. Maali? Ijoollee Achuma geenye ta'u. inaaffaadha. Ta'uu mala. Eessi yesuus. Jirtu nagaan dhuftan akkuma torbee isinitti himee qophiin keenya alaa qophii adda addaa sirna badhaasaa fi sirna eebbaatu jira. Kanaaf mee warri gammadan harka keessa walitti dhufatan. Badhaasa qabna barattootni barumsa isaanii idileedhaanis asittis qabxii gaarii galmeessanii hin badhaafamu jechuudha. Badhaasa kanaas beekannuuf kennu. Barsiisaa Dinqaanas amileedhaan gara olta jedhu madda. Okay, badhaasa jalqabaa barataa Kor Qalbii. Barataa Kennaa Keet. Barataa Boonaa. Barattuu Siifan. Ittiin badhaafamu. Kana fakkaata sagantaan keenya warri kaan deemaati isaanii wajjin haasa'an qaba. Nuti badhaafamnu jechuudha. Hin badhaafatan. Maaliif? Maali? Namni kan badhaafamu seeraan yoo barate barsiisaa isaa yoo hordofedha. Isin gaafa ani barsiisu nan hordofni jeeqaa turtanii. Kanaafiyyuu hin badhaafamtan jechuudha. Barattoonni badhaafaman warra kanaadha jechuudha. Barsiisaan turre maanni? Isin deema. Maatii isaaniiti. Ijoollee keessan akkamitti guddisaa jirtu? Maal guddisaan jira ka ijoollee? Ijoollee guddisaan jira. Akkamitti guddisaa jirtu? Umurii kanatti ijoolleen bilbila qabachuu qabu. Bilbila miti ani kompiitara mana keessa laaptooppiin biteefi jira. Akkamittiin badhaabu badhaasa ijoolleen kun? Gaafa
dhufanii asitti barumsa baratanii dhaggeeffatanii waan isaan haasa'an waan biraati. Unkaan ofii isaaniif miti barattoota warra kaaniyyuu hin jeequ turan jechuudha. Kun immoo rakkoo keessanii jechuudha. Ijoollee keessan manatti dubbii waaqayyoo hin barsiistanii barumsa isaanii isin barsiisanii beekan. Kan biyyaa haadha manaa barsiisa. Kan biyyaa haadha manaa barsiisa. Hojiin hojjete dadhabeen kana dhiyeessa. Haadha manaa barsiisa kan biyyaa. Wanti isaan irratti tokko hin jiru, wanti isaan barbaachisu guutaaf hin jiru. Kanaan alammoo barnoota sitti barsiisanii sitti. Ilaa obboloota baay'ee wanti nuuni ijoolleedhaaf goonu faayinaanshaali sappoortii gochuu duwwaa miti. Ijoolleen gorsa barbaaddi, ajajuu barbaaddi, wanta isaanii umurii isaanii kanatti isaaniif barbaachisu sirriitti imooshinaali sappoortii gochuu qabu. Qarshiidhaan isaan deeggaruun ittumaa isaan balleessu. Umurii kanatti bilbila bitanitti kennuun ijoollee kana hin balleesse malee waan isaan miidhe hin qabu. Isaan gargaara hin qabu. Kanaafiyyuu kana booda ijoollee keessan akka jaalala waaqayyootti sodaa waaqayyoodhaan akka guddifattan barumsa isaaniitti akka isaan jabaatan gochuu qabdu jechuudha. Hilaa mee hilaa reefuu naa gad. Ishee wajjinis kadhannee isin beeku. Ijoollee isin barsiisu. Mana keessatti galgalaan nan dadhabeen kana miti. Ijoolleen fiilmii ilaalla jedhu kana jedhu fedhii isaanii guutuudhaaf jecha ofii kootiis takka fiilmii ilaalee nan dadhabaa achumaan hin rafu. Kana ilaa gama kootiin waldaa kiristaanaas yakkineerra waaqayyoonis yakkineerra lammaffaatti hin deebinu nan gorsa ijoollee koo isinis na gorsaa ilaa dhiifama adaraa dhiifama isiniin jenneerra. Inni guddaan rakkoo keessan baruudha. Wala sirki. Nan gaddee dhugaadha maaloo waaqayyo isin eebbisu. Ittuun kennu kana. Kan fakkaataa kan fudhatu.